Ashama akkam jirtu chaanalii kanaaf haaraa taanaan Dr. Abarraa Olaaniidha. Gargaaraa Piroofeesaraa fi Ispeeshaalistii Wal'aansa Dhibee Ijoollee fi Daa'immanii akkasumas barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immanii. Mee har'ammoo kan ilaallu dhiita xannacha qaama daa'immanii fi wantoota isaan agarsiisan akkasumas wantoota maatiin beekuu qaban kan jedhu ilaalla. Dhiita xannachoota qaama daa'immanii fi wantoota isaan agarsiisan akkasumas yoomi kan maatiin waa'ee kana yaadda'anii yookaan sireesii ilaalanii mana yaalaa geessuu qaban kan jedhu ilaalla. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan ammas irra deebi'anii immoo sabiskiraayib gochuun dagatiin akkasumas hin fayyada kan jettan namoota beektaniif qooda. Namoonni hedduun egaa mana yaalaa akkamitti dhufu osoo daa'ima koo qaama dhiquu yookaan osoo tasa mataa isaa qaqqabu wanta iitooftee wayiin argee xannachii ta'e kan argee yoo akka inni ta'e garuu hin beeku. So meesin osoo daa'ima keessan qaama dhiqxanii yookaan mataa qaqqabdanii xannacha xiqqoo tokko morma isaa irratti yookaan mataa isaa irratti argitanii beektu. Wanta kana yeroo fiil gootan yeroo jalqabaaf yeroo argitan immoo naatu. Yoomitti ba'e kun waan hamaa ta'annaa wanta miidhuudhaa tariitii jedhanii na'uun ni jiraata. Akkamittiin kanaan dura hin argine kan jedhu jechuudha. Yeroo hedduu gamaatiin ni yaadda waan akkasii kana. Akka waliigalaatti wanti kun yookaan dhiita'uun xannacha naannoo mormaaf mataa kun waan hamaa jedhamu miti. Yeroo hedduu sababa sasalphaan dhufa. Wantootuma sasalphaa fidachuudha. Haa ta'u malee yoom akka callisanii ilaaluu qabanii fi yoom akka yaala geessuu qaban beekuun barbaachisaadha. Knowing when to watch and when to act kan jedhu sirriitti adda baafachuun barbaachisaadha. Egaa waan kun akka ibsuuf mijatutti yookaan akka salphaatti isin eegaluuf xannachoota akka bakka sakatta'iinsa qaamaa ta'anitti haa ilaallu yookaan haa yaadnu. Think of lymph nodes as our body's security checkpoint. Bakka itti fittashaan gaggeeffamu, bakka itti qaamni keenya sakatta'amudha jennee haa yaadnu xannachoota. Xannachoonni wantoota xixiqqoo qaama keenya bakka hedduu irratti argamanii fi kan yeroo baay'ee xixiqqoo ta'an waan ta'eef noormaalii hin arginu hin qaqqabnus. Jiru noormaalii qaama keenyarraa namni hundumtuu qaba. Haa ta'u malee saayiziin isaanii xixiqqaadha. Kanaaf ijaanis hin agarru harkaanis hin qaqqabnu. Saayiziin isaanii xixiqqaa waan ta'eef. Haa ta'u malee ni qabna hundumti keenya. Ni qabna. Xannachoonni kunis gahee mataa isaanii qabu. Ittisoo qaamaa uumamaa keessaa isa tokkodha. Karaa itti qaamni keenya dhibee adda addaa irraa of ittisu keessaa tokko karaa xannachoota kanaadha jechuudha. Keessumaa daa'imman biratti immoo xannachoonni naannoo mormaa jiran dhiita'uudhaan beekamu. Xannachoonni kun egaa naannoo mormaa hedduudha. Tilmaamaan naannoo 300 ol ta'u jedhamanii tilmaamamu. Xannachoonni kun of keessatti seelota dhiiga adii yookaan linfoosaayit kan jedhamu qabu. Xannachoonni kun wantoota infekshinii adda addaa lolan seelota dhiiga adii kan linfoosaayit jedhamu waan qabaniif yeroo wantoonni akka vaayirasii, baakteeriyaa, fangasii garaagaraa gara qaamaa dhufan seelonni dhiiga adii linfoosaayit jedhaman kun ni baay'atu. Ni baay'achuudhaan wantoota gara qaamaa dhufan sana qaamarraa lolu. Yeroo baay'atan kana immoo maal godhu xannacha sana dhiitessu jechuudha. So yeroo kana xannachi ni guddata yookaan ni dhiita. Yeroo dhiitamu immoo ijaan argina yookaan harkaan qaqqabnee fiil goona jechuudha. So xannachi tokko kan inni ta'u yeroo seelonni dhiigaa adii achi keessatti argaman baay'atanii wanta ta'e ofirraa lolan qaamarraa lolan kan argamudha. Yeroo baay'ee immoo xannachoota qaamaa keessaa kan naannoo mormaadha kan dhiitee mul'atu. Keessumaa daa'imman biratti jechuudha. Yeroo hedduu xannachoota qaamaa keessaa kanneen naannoo mormaatu dhiita'a. Sababni isaas waan addaa jiraatee miti naannoo kana. Haa ta'u malee naannoon kuni mataaf mormi iddoo itti infekshiniin baay'atudha. Xannachooti naannoo mormaa limfaatik filuudii kan fuulaa, mataa, afaan, gurra, laagaa, qoonqoo, funyaan kan kana fakkaatan qulqulleessu waan ta'eef infekshiniin naannoo kana jiran infekshiniin funyaanii, infekshiniin gurraa, infekshiniin toonsilii fa'aa, fangasii mataarraa kana fiduu danda'u jechuudha. Sababa kanaadha yeroo baay'ee kan naannoo mormaaf mataa baay'inaan mul'atu xannachii ta'e. Kanneen yeroo hedduu xannachoota naannoo mormaa dhiitasan keessaa akkuma nama jedhee xannachoonni mormaa akka ta'an kan taasisan keessaa yeroo hedduu tokko utaalloo mala vaayirasii utaalloo fidan akkasumas infekshinii saayinasii, infekshinii toonsilii, infekshinii gurraa, michii yookaan vaayirasoota tokko tokko naannoo afaaniif naannoo qoonqoo huban, infekshinii ilkaanii, fangasii mataa, infekshinii gogaa mataaf naannoo mormaa jiran kun isaan kanan. So infekshiniin ilkaanii, infekshiniin gurraa, toonsilii, utaalloon, fangasii mataarraa xannachoota naannoo mormaaf mataa dhiitasu jechuudha.
Yeroo hedduu sababa kana xannachoon naannoo mormaa kan isaan dhiita'an. Haa ta'u malee immoo darbee darbee yoo xannachi kun yeroo dheeraaf dhiita'ee ture ji'ootaaf yoo dhiita'ee ture sababa fakkeenyaaf TB xannachaa fa'aa ta'uu danda'a. Dhibeen TB gaafa xannacha hubu akkas gochuu danda'a. Akkasumas darbee illee reerli wanti kun yeroo dheeraa tureera ta'e yoo wantichi hin socho'u ta'e guddataa deeme jabaataadha ta'e daa'imnis mallattoo biraa mallattoo dhukkubbii hedduu qabatee tariitii mallattoo kaanserii fa'aa ta'uu danda'a jechuudha. Haa ta'u malee warri kun lamaan reeriidha. Yeroo baay'ee kana miti kana fidu. Kan xannacha naannoo mormaa dhiites yeroo baay'ee waanuma kutaalloo fa'aa toonsilii fa'aa infekshinii gurraa fangasii mataa waanuma kana fakkaatan malee dhibee cimaa miti jechuudha. Waliigalaatti egaa yeroo baay'ee xannachoonni kan naannoo mormaa mataa kun kan infekshinii sasalphaadhaan dhufan kun yeroo hedduu baay'ee hin jabaatanii smuuziidha, sooftiidha. Akkasumas geengoof mucucaatoodha. Smuuzii fi raawundii kan ta'anidha. Baay'ee hin jabaatanii geengoof mucucaatoodha. Yeroo qaqqabnu immoo ni socho'u. Muuveebiliidha jechuun ni socho'u. Akkasumas baay'ees hin dhukkubani. Xiqqoo qofa dhukkubu yeroo qabnu. Silaatilii tendariidha malee baay'ee hin dhukkubani. Akkasumas saayiziin isaaniillee baay'ee guddaas kan jedhamu seentimeetira 2 hin caalan. Hanga saayizii fiixee quba keenyaa hin caalan. So seentimeetira 2 hin caalanii baay'ees hin dhukkubani. Xiqqoo qofa dhukkubu yeroo qabnu hin socho'u. Yeroo harkaan qabnee sochoosnu baay'ee hin jajjabaatanii akka dhagaa akka cirrachaa hin jabaatan xinnoo ni lallaafu jechuudha. Geengoo fi mucucaatoodha. Kanneen yeroo hedduu infekshinii sasalphaadhaan dhufan sun. Akkasumas yeroo hedduu yeroo gabaabaa qofatu torbee 2 akkas naannoo kana qofa turan sana torbee 2 hanga torbee 4 sanaa waliin turan jechuudha. Deebi'anii badu, deebi'anii fayyu. Inni gara biraan kan beekuu qabnu egaa yoomii kan mana yaalaa geessuu qabnu, yoomii kan nu yaaddessuu qabu, yoomii daa'imni tokko xannachii ta'eera jennee kan qorachiisuu qabnu kan jedhu. Daa'imni tokko xannachi naannoo mormaa kun ta'eera jennee kan qorachiisuu qabnu tokko yoo saayiziin isaa guddaa ta'edha. Saayiziin isaa seentimeetira 2 fi isaa ol yoo ta'e. Akkasumas callisee dabalaa yoo deema ta'e, callisee guddataa deema yoo ta'e. Akkasumas immoo dhiita'ee baduu didee torban 4 fi isaa ol yoo tura ta'e. Torban 4 fi isaa ol yoo tura ta'e. Akkasumas baay'ee jabaataa fi kan hin sochoone yoo ta'e. Jajjabaataa akka cirrachaa akkasumas immoo yeroo asii fi sochoosuu yaallu gogaa jala kan hin sochoone yoo ta'e. Akkasumas lafee mormaa ol yookaan supraakilaavikularii yoo ta'e ilaalchisuu qabna. Ogeessa fayyaa daa'immanii yookaan hakiima mariisuu qabna jechuudha. Akkasumas yeroo nyaata nyaatan liqimsuu fa'aa akkasumas qilleensa fudhachuu irratti dhiibbaa kan uume yoo ta'e. Kana malees immoo ho'inni qaama isaanii yoo dabalee jira ta'e. Kan yeroo rafan ni dafqoo ta'e. Ulfaatinni qaamaa kan irra ta'e yoo ta'e. So yeroo dheeraaf ho'inni qaama isaanii dabalee halkan dafquu qaamni isaanii immoo gad bu'aa deemaa fedhiin nyaataa cufataa deema taanaan xannachi jiraannan qorannoo barbaada jechuudha. Akkasumas gogaan naannoo sanaa naannoo xannachii ta'ee jiru sun yoo diimate yoo yeroo tokko ni ho'a ta'e yookaan dhangala'aa godhate mana yaalaa geessuun qorannoo barbaachisu taasisuun barbaachisaadha. Kanaan ala garuu wanta kana kan fidu wantoota salphaadha. Yeroo wanti sun bada ofuma isaa deebi'ee bada jechuudha. Galatooma turtii gaarii.